Aappii kana Play Store irraa buufattanii follow jedha. Bifa kanaan yeroo bantan haala kanaa keessa seentanii aappii kana loogoo garaagaraa ittiin dalagachuu dandeenya. Akkasumas baanaarii ittiin dalaguu dandeenya. Taambineelii ittiin dalaguu dandeenya. Wantoota baay'eedhaaf itti fayyadamna. Loogoo baay'eedhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Haala kanaan loogoo Facebookaas dalaguu dandeenya. Tiwiitariis dalaguu dandeenya. TikTok illee haala kanaan dalaguu dandeenya. Baanaarii, taambineelii dalaguu dandeenya. WhatsApp illee dalaguu dandeenya. Wantoota garaagaraa sooshaal miidiyaa hunda baanaarii isaa dalaguu dandeenya. Kan yuutuubiis haala kanaan irratti dhoofne dalaguu dandeenya. Ammamee kan yuutuubii irratti dhoofna. Haala kanaan yeroo irratti dhoofne keessa nu galcha. Filannoo hedduu qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuuna jirtu baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jecha. Isinirraa badee dhiifama namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan eegala. Warroonni maatii kee taatanii jirtanis sheer laayikii naaf godha akka nama bira gahu. Barnoonni keenya kan editingii aappiin kun follow jedhamti. Play Store irraa buufattanii haala kanaan yeroo barreessitan Play Store irraa buufachuu dandeessanii. Wanti isin nu fayyadduuf loogoo garaagaraa ittiin dalaguu dandeenya. Taambineelii yuutuubii akkasumas baanaarii kan feesbuukaa, kan yuutuubaa, kan tiktookii, kan sooshaal miidiyaa hunda ittiin dalaguu dandeenya. Ammoo wantoota garaagaraa qabdi. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Wantoota garaagaraa ittiin hojjechuu dandeenya. Suuraa keenyas ittiin tolchuu dandeenya waan ta'eef aappiin kun baay'ee bareedduudha. Mee tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Nafaana turaan affeerraa kiyya. Nama haala kanaan erga qopheeffadhee booda kan yuutuubii qopheeffadhee irratti barreessa. Bakka irratti footoo yoo galchuu barbaanne asirratti inni dhoofna. Mee footoo kana fidee jira. Imeejii irraa footoo haala kanaan yeroo fide yoo barbaade akkanatti irratti dhahee xiqqoo isin sirreessa haala kanaan. Amma as biratti fiiltariidha. Fiiltarii isin qaba. Haala kanaan fiiltarii jijjiiruu dandeessanii. Bifa kanaan fiiltarii irratti jijjiiruu dandeessanii yoo barbaadan haala kanaan gad xiqqeessitanii. Aappiin kun baay'ee bareedduudha. Aappii baay'ee bareeddu wantoota garaagaraa suuraa keenyas haala kanaan ittiin ediit godhachuu dandeenya yookaan ittiin tolfachuu dandeenya. Anamma haala kanaan fiiltar godhee noormaalimarra kaa'a. As deebisee asirra kaa'a. Noormaalimarra kaa'ee jira. Amma maal godha? Baakgiraawundii isaa kana balleessuudhaaf katii kanarra ni dhufa. Asirra ni dhufa. Haala kanaan naaf lakkaa'a. Erga haala kanaan lakkaa'ee bifa kanaan suuraa dura ture san baakgiraawundii dura ture irraa balleessee jira. Amma as biratti maal godha? Ana maalidha kun? Meen ilaalla as keessas waan jiru. Haala kanaan tolcha. Hin barbaanne mamee baakgiraawundii isaa kana deebi'ee jira. Irras dhoofnee ilaalla kan biraatis haala kanaan. Pilaanitiin kun isa duraa deebisa. Isa duraa nuuf deebisa. Wantoota baay'ee jira as keessa. Watarii yoo gochuu barbaadan filannoo baay'ee qaba. As keessa isin waan barbaadan filachuu dandeessanii. Anamma of duuba deebi'a. Haala kanaan of duuba deebitanii isuma kana dhooftanii of duuba ni deebitu. Amma haala kanaan erga of duuba deebinee booda as biratti korooppii jechuu jira. Korooppii kanas yoo barbaadan kan yuutuubii haala kanaan galchuu dandeessanii. Yuutuubii yoo barbaadan haala kanaan gad xiqqeessitanii as harkistanii fuula kana guutuu dandeessanii yoo barbaadan asumarratti xiqqeessitanii kaa'achuu dandeessanii. Nama waan isin agarsiisuu barbaadeef asumarra kaa'a. Kunis saayizii isaatii siisuu dandeessanii gara tokkotti.
saayizii isaati. Saayizii isin barbaanneen as keessatti haala kanaan leeyar gochuu barbaadan suuraa isin asii walirra qabdu bakka kana walirratti suuraa biraa kan isin galchitanii yoo itti dabaltan leeyar ta'a. Shaadoodha asirratti. Shaadoo haala kanaan galchuu dandeessanii yoo barbaadan gad xiqqeessuu dandeessan haala kanaan. Shaadoon irratti galee haala kanaan jira. Yoo filannoo baay'eetu jira shaadoo. Haala kanaan filannoo hedduu isinii kenna waan ta'eef filachuu dandeettanii jecha isin haala isinitti toleen filachuu dandeessanii. Kun ammoo ifa dabaluudha. Kiroom gochuus dandeessanii as keessa. Kiroom yoo goone haala kanaan irraa bada. Haala kanaan as harkisna yoo barbaanne haala kanaan irraa gad xiqqeessina. Bifas karaa garatti jijjiiruu dandeettan as keessatti. Amma asitti buulariidha. Yoo barbaadan yoo dhessuu barbaadan haala kanaan suuraa akka seeraan hin mul'anne yoo barbaadan buularii jechaan haala kanaan noormaali gochuudhaaf bakka kanarra dhooftanii irra dabartanii nama suuraa kana haala kanaan tolchee jira. Ammas deebina. Baakgiraawundii isaa haala baakgiraawundii galchuu barbaadan baakgiraawundiin hedduu qaba. Filannoo hedduu qaba. Filachuu dandeessan as keessa haala kanaan as harkistanii baakgiraawundii haala kanaan filanna. Baakgiraawundii bareeda suuraa irra dhoofnee ni xiqqeessina. Baakgiraawundii isin agarsiisa waan ta'eef bakka ida'uu kanarra dhooftanii as deebitanii baakgiraawundii as keessaa filattanii haala kanaan ida'uu kanarra tuxxanii as deebitanii as keessaa filachuu dandeessanii suuraa barbaadan suuraa keessan galchitanii jechaadha. As harkistan gara bitaa irraa mirga irraa gara bitaatti as harkistanii haala kanaan filannoo hedduu nuuf kenna. Baakgiraawundii hedduu qaba waan ta'eef haala kanaan as harkistanii itti fayyadamuu dandeessanii. Istaayiliidha kun. Istaayilii jijjiiruu barbaadan bifa haala kanaan asuma keessatti istaayilii hedduu qaba waan ta'eef istaayilii bifa barbaadan jijjiiruu dandeessanii harkistanii haala kanaan impoortii gochuudha. Kun amma isa qara impoortii ta'ee jiru haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii loogoo yookaan baanarii taambiinalii yuutuubii haala kanaan fayyadamuu dandeessanii kan feesbuukas bifuma kanaan itti fayyadamuu dandeessanii. Amma asirratti maal goonaa ni barreessina. Barreessuu yoo barbaadan nama fakkeenyaaf yuutuub haa jedhuun erga haala kanaan barreessee maal godha foontii isaa kana jijjiira. Foontii akkaataa itti jijjiirrus waliin barannee turre kana dura bifa kanaan galcha irra qabee as harkisaa barreeffama haala kanaan ni guddisaa yoo barbaade as biras dhuftanii foonti saayizii bakka dhufu kanarratti jabeessuu fi xiqqeessuu fi guddisuu dandeessanii haala kanaan. Amma kalarii barreeffamaa bifa kanatti jijjiiruu dandeessanii irraallee haala kanaan gad xiqqeessuu dandeessanii. As keessatti boodariin jira. Daangaa isaa irra haala kanaan bifa barbaadan galchuu dandeessanii. Bifa isinitti tole galchuu dandeessanii. Asirratti shaadoodha. Shaadoo kana as harkisnee ifnana jechaadha. Yoo barbaanne harkisuu dandeenya. Yoo barbaanne ammoo dhiisuu dandeenya. Noormaali gochuu barbaanne achirra dhoofna. Haala kanaan tokko tokko isa speekingii kana addaaneessuu dandeenya. Qubee haala kanaan laayitii haala kanaan ibsuu dandeenya. Walitti siisuudhaaf haala kanaan gochuu dandeenya. Addaan hiisuullee asirratti goona. Leetar ispeesingii haala kanaan
erga haala kanaan fixee ammas biratti istaayiliidha. Istaayilii barreeffama qubee haala kanaan tolchuu dandeenya. Qubee guddaas gochuu dandeenya. Asuma jalatti bakkanarra jira. Jalqaba qubee guddaan akka ka'uu barbaannes haala kanaan istaayilii filanna. Qubee xiqqaallee yoo ka'uu taate haala kanaan jijjiirraa jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamtanii yeroo keessa seentan mallattoo madoo kana tuttanii as keessa waan hojjechuu deemtan san adda baafattanii jechaadha. Wanti isin hojjechuuf deemtan maalidha? YouTube yoo ta'e 1180 haala kanaan adda baafattanii jala kanarratti gad buutan isinii agarsiisa. Telegiraamas jira. Adaduma gad deemtanii kan Feesbuukaa jira. Kan Tiwiitarii, Tiktookii, YouTube Taambiinalii, YouTube Baanarii, WhatsApp, Stuutiinis ni jira. Wantoota hedduuf dalaguu dandeettanii sooshaal miidiyaa garagaraatiif as biratti ni argitu jedhee yaada. Haala kanaan kan barbaaddan filachuu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf kan Tiwiitarii yoo filanne as keessas bifa baay'eetti filachuu dandeessanii. Haala baay'ee Feesbuukiinis jira as keessa, Tiktookiin jira. Laayikii amma as keessa laayikii, sabiskiraayibii wantoota garagaraa galchuu dandeessanii jechaadha. Haala kanaan gad deemtanii mee nama kana yoo filadhe kun amma kan Tiwiitariiti. Haala kanaan filachuu dandeessanii. Uduuba deebitanii mallattoo eda'uu kana tuttanii Feesbuukaaf hojjechuu barbaadan haala kanaan ni tuttanii. Erga haala kanaan tuttanii ammoo as gad deemtanii suuraa Feesbuukaa fayyadamuu barbaadan suuraa Feesbuukaa haala kanaan ni galchitanii ni sirreessitanii haala kana qajeelfattanii irra dhooftanii as guddiftanii Facebook haala kanaan galchuu dandeessanii. Bifa barbaadan galchuu dandeessan. Amma bifa keessaa kana jijjiiruu dandeessanii, gurraacha gochuu dandeessan, diimaa gochuu dandeessan, bifa garagaraatitti jijjiiruu dandeettanii. Nama diimaa jijjiiree haala kanaan kaa'a. Mallattoo eda'uu kana ni tuqa. Yoo barbaade yuutuubii ni dabala. Yuutuubis akkasuma mallattoo eda'uu kana ni tuqa. Yoo barbaade sabiskiraayibii dabaluu danda'a. Wantoota baay'ee as keessa argattan waan ta'eef haala kanaan itti dabaltanii itti fayyadamuu dandeessanii. Foloo gochaa jechuu barbaade hordoftootaan foloo naaf godhaa, sabiskiraayib naaf godhaa jechuu barbaadan haala kanaan as keessa wantoota garagaraa itti fayyadamuu dandeessanii. Aappiin kun baay'ee takka aappii bareedaadha. Wantoota garagaraa ittiin hojjechuu dandeessanii. Ammaaf hangana yoo isinitti agarsiisan gaa isin ammoo keessa deemtanii wantoota garagaraa itti fayyadamuu dandeessanii. Sa'aatiin jira, telefoonni as keessa jira. Wantoota baay'ee qaba waan ta'eef haala kanaan keessa deemtanii tokko tokko keessan itti fayyadamuu dandeessanii. Kutaa itti aanu kutaa lammaffaa irratti hamma tokko viidiyoo akka asirraa dalannu isinitti agarsiisa. Ammaaf turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. Let's go.